يونا والتاتس أن سنجالت أني نمر يونا جالتس يومي دقينانس وجانس وان ما يونا جالدي أن نجالة تدر سنجالة تدر كمان أوف نجالة جيبت سنبرو سنبربرو سنجرير نجالة سنجرير مي دقينان ما نمر ما نجالة سنجرير قرو در كمال قتي سموه نايك مالف نمد بغار ترون جرو فولا واقع ديمنا وانتي في نمن وقدو راباسي بكا جرتو أواد بكا جرتو دبد كناف واقع صراتو بكا جرتو mul'isi natti araarame siin jedha kan dabarfadhu. Jaalala wanta caalaa. Harka jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee YouTube kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraatiin isinitti deebi'ee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Viidiyoo kee sheer laayik gochuu hin dagatinaadha. Warroon immoo viidiyoo kee sheer laayik akkasumas koomentiidhaan na cinaa dhaabbattan guddaa galatomaa isiniin jechuu hin daganne. Egaa har'a viidiyoon qabadde isiniif dhiyaadde akkuma jalqaba isaa argitanitti Ijjigaayyoo namni hin beekne jiru ji'a afuriin dura rakkoon ishiin dura irra turte akkasumas wantoota ishiin keessa turte ni beekna jechuudha. Har'a immoo yeroo jaalalaa irratti dhuftee jaalalaa maal akka ta'e bal'inaan ibsitee jirti. Egaa ka asirraa viidiyoo kanarraa wanta hedduu barachuu dandeenya. Namni kamiyyuu jechuudha namni jaalala hin beekne hin jiru. Namni hunduu jaalala ni beeka. Jaalatanii argatanii gammadanii jiraachuu fi jaalatanii muuzituu dhabanii bu'anii hafuun ni jira. Egaa haa ta'u malee kana hunda keessa Ijjigaayyoo yeroo ammaa kana jaalattee dhabdeeti kan jirtu. Jaalattee dhabdee boossee eessa jirta? Ati jiraachuu kee bichaa bakka nan jiraadha jedheeti of mul'isi. Ati yoo jiraattee naa odes yoo taatee jiraattee anaaf gammachuu kiyyaa bakka jirtu bichaa natti jira naan jedhi jettee bifa boo'ichaatiin miidiyaa irratti kun bakka jirtutti viidiyoo kana yoo argite bakka kanan jira jedhi dubbadhu jettee boo'ichaadhaan viidiyoo irratti dabarfattee jirti jechuudha. Miidiyaa hawaasaa irratti egaa baay'ee nama kan gaddisiisu jechuudha. Egaa haa ta'u malee jechuudha Ijjigaayyoon ji'a afuriin dura ilma deessee turte. Haala isheen itti deesse akkuma waliin beeknu opereeshinii taateeti kan deesse. Haa ta'u malee yeroo sanirraa eegalee wantootni adda addaa taateewwan adda addaati kan ta'ee ture. Ilma san deessee garuu milkaa'uu hin dandeenye. Baay'ee kan nama gaddisiisu. Jaalallee ishee sanillee dhabdu ilma kiyya kana guddifadhee ilmi kiyya kun gaafa naa milkaa'e isatti waan hunda kiyya nan irraanfadha jettee kan ilma deesse. Haa ta'u malee har'a moojituu ilma kiyya waaqayyoon irraa fudhatee kan keessattuu gara nama nyaatu jechuudha. Ilma kiyya kanan da'e waaqayyoon irraa fudhatee innis nagatee ani kophaatti hafe isee jettu irratti baay'ee tokko na gaddisiise. Ijjigaayyoon nama eenyumaa gadiidhaa miti. Nama qaama guutuu nama yaaduu danda'u eenyumaa gadi miti. Nama har'as jaalatamuu borus jaalatamuu danda'udha. Haa ta'u malee jechuudha namichi kun kanaan taaneen itti dhiyaate akkuma ishee shakkaa turte shakkii keessa turte akkuma ishee shakkaa turtetti shakkiin ishiin keessa ishiititti shakkite isa shakkite sun hin oolleef waan ta'eef irra gahee jira jechuudha. Ishiin tokkoffaa itti amantee guutumaan guututti namni kun nama daala kiyya jettee fudhanne namni kun bareedinaan illee na caalaa akkasuma dubartoonni illee narraa fudhate jedhee yeroo baay'ee shakka kan jettu miidiyaa irratti dabarsitee jirti. Haa ta'u malee jechuudha namni kun haala kanaan Ijjigaayyoo miidhuun gaarii miti. Namni jaalala keessatti nama miidhe guyyaa tokkommoo ofiifillee deebi'ee akkanatti miidhamuu waan danda'uuf haala kanaan tarkaaffii hanganaatiin miidhaan geechisuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisu ta'e. Ijjigaayyoon immoo har'as borus nama jaalachuus jaalatamuus danda'u. Kanaaf egaa viidiyoo kanarraa
wantoota baay'ee barachuu dandeenya. Yeroo hunda namni waan gaarii daarektii kallattii bareedaa qofa osoo hin ta'in jaalala keessatti kaa rakkinoonni adda addaa ni jira. Isa san hundaan mo'atanii dhaabbachuun barumsa asirraa hedduu argattanii ijjigaayyoon kaa ji'a afuriin dura opereeshinii taatee rakkoon ishii qunnamee haala adda addaatiin kan deesse garuu isarraa isaaftee hundumarraa jaalala sanii miidhaa jaalalaa sanillee mo'attee har'a gara miidiyaa hawaasaa dhuftee fakkeenyaaf barumsa irraa argattan jettee akkasumas immoo jitu ani har'as barumsin jaaladha iddoon jiru iddoo jirtu qofa jira nagaa kiyyan jira jedhi bicha isa jira jedhi bicha akka jiraachuu kee qofan barbaade jechuun ishee namni tokko jaalala irratti jechuudha hangam obsa qaba kan jedhu asirraa kan viidiyoo kanarraa waan baay'ee hubachuu dandeenya jechuudha. Barumsa baay'ee namoota hedduudha namoota kumaatama barumsa ta'a jedhee kana yaadu asirratti jechuudha. Miidhama san hundaa dabarsitee har'a boossee bakka ati jirtu eessa jirta nagaan jiraachuu kee qofa sammuu kiyyallee eegiitii iddoo bakka mucaakin godhadha mucaan jiraadhe du'eesi mucaan koo yoo guddatte bakka maqaa kootiin adeemsa jedheen kana keessa galee mucaan godhe mucaan kun du'e amma immoo deebisanii tummadaa kana keessa jiru opereeshinii ta'uun koo ji'a afur keessa reeffan galaa dooktarii koo silaa jenne sisalanaa dabal eegalte reeffan keessa galaa ergan keessa galee immoo inni immoo ofii buna bukkee ture yan ta'e bakka wantoota baay'eedha. Kanaaf isa nama gargar baasee mucaa koo waaqa fudhatee an qofaa kootti nafe. Jaalalli waa malee nama gidduutti uumamu sababa garaagaraatiin immoo namooti waan hamaasaa isaanii ta'uu danda'a sababuma adda addaatiin namni immoo gargar ba'uun walitti muufachuu wanta jirudha. Akkasuma kana immoo deebi'anii araaramuunis wanta jirudha. Jaalala keessaaf ibsuu dandeessa. Garuu ani immoo isin jaalladha. Eessayyuu jiraadhu. Eessayyuu.